Ijoolleen hojiidhaaf biyya biraa jirtan biyya ormaa keessa jirtan gara biyyaa dhufuu yoo barbaadan meeshaa kiiloogiraamii hammam qabannee dhufuu dandeenya. Meeshaalee kiiloogiraamii hiyyamee ol ta'e mootii akkamitti dhufuu danda'a? Itti kaffallamu meeshaa keenya achitti. Akkasumas karaa kaargootiin namoonni meeshaa ergachuu barbaadan kaffaltii salphaadhaan akkamitti argachuu akka dandeettan meeshaalee akkamii irratti qaraan isinitti ol kan jiru tokko tokko isin biraan ga'a. Akkasumas meeshaalee biyya ormaatii binnee dhufuudha moo biyya keessatti bituudha garaagarummaan isaa maal fakkaata? Meeshaa orijinaal argachuu dandeenya. Garaagarummaan gatii isaa maal fakkaata kan jiru tokko isaatiin kan isin biraan ga'u ta'a. Walumaa galatti namoonni biyya alaatti gara biyyaa dhufuu barbaadan fi biyya keessa gara biyya alaa deemuu barbaadan odeeffannoo bareedaa ta'e qabadhee isinii dhufee jireenya gaafa keessan irratti hundaa'uudhaan Ibrahim jedhama. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan immoo viidiyoo kana like godhaatii nafaan abaa odeeffannoo namni kamuu beekuuf dhagahuu qaba jedhee yaade. Odeeffannoo fi kiyyaa qabuu fi dhaabbilee waan kanaa wal qabatan baay'ee irraa odeeffadheetiin odeeffannoo bareedaa waan isin fayyadaa qabadhe isin dhufee jira jechuu barbaada. Odeeffannoo kana beekuuf dhagahuu ni qaban jettanii nama yaaddan hiriyaa keessan ta'uun nama biraa sheer godhaatii biraan gaasanii jechuu barbaada. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaasee namoonni biyya biraa irraa gara biyyaa dhufuu barbaadan meeshaa akkamitti qabattanii dhufuu qabdanii yookaan immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni meeshaa kiiloo hamma heeyyameetu jira kiiloogiraama hamma heeyyameetu jira tikeetti isaa irratti hundaa'uudhaan ikonoomikii biizinasii beezikii kan jedhamu tikeetti gosa garaagaraatu jira. Kan hojiidhaaf deemtanii biyya namaa keessa jirtanii akkamitti qabattanii dhufuu danda'u kiiloo hammamtu isin eeyyama akka jiruudhaan yeroo baay'ee namni qabateetiin meeshaa hamma barbaade bitee qabatee jira qaba. Achitti ammoo kaffaltiin barbaachisne itti kaffalaa kiiloo barbaachisu ol yookaan immoo kiiloo firii bilisa gara biyyaatti ittiin dhufuu danda'u ol yoo ta'e kaffaltii kaffalchiisanii kaffaltiin isaa immoo kiiloodhaan jechaadha. Lammaffaa immoo meeshaa yeroo baay'ee kan hin kaffalchiifne illee jira. Meeshaan kiiloo yaayyamu irra yoo ol darbe keessaa qoodanii garii isaa achumatti gatanii fudhachuu hin dandeettu achitti ammoo deebi'uu hin dandeettu akkasitti kisaaraa hin barbaachifne keessa galuu dandeenya jecha lammaffaa immoo karaa kaargootti namoonni meeshaa ergitanii meeshaa silaa kaargoodhaan erguu hin qabne meeshaa hin barbaachifne ergitaniitu kaffaltii fi qaraxaa fi waan akkasiitii fi bakka baay'eetti kaffalta waan ta'eef kaffaltii hin barbaachifne kaffaltanii yeroo jettan ni mul'ata. Egaa namoonni gara biyyaa dhufuu qabdanii hojiidhaaf deemtanii gara biyyaa dhuftanii kiiloo 46tu eeyyamama. Xiyyaratti kan fe'amu jechaadha kiiloo 46. Kiiloo 46 kana shaanxaa lama yoo ta'e kiiloo 23 shaanxaatti jalqabaa shaanxaa lama fara kiiloo 23 dha kan eeyyamamu kaffaltii kan barbaachisu osoo ittiin kaffallee gara biyyaa dhufachuu ni kan dandeettanii jechaadha. Bakka takka yoo ta'e ammoo kiiloo 32 qofaadha. Kanaaf yeroo gara biyyaa dhuftanii boorsaa tokko kan shaanxaa tokkotti buruurra bakka lamatti yoo qoodan irra filatamaadha. Garaagarummaa kiiloo 10 qaba jechaadha kan isin heeyyamamu. Dabalataan immoo boorsaa harkaa yookaan immoo boorsaa dugdatti baattanii kiiloo 7tu heeyyama kiiloo 7 ol yoo ta'e immoo yookaan isinirraa qooda achitti hambifamaa yookaan immoo itti kaffaltanii jechaadha. Wanti kun baay'ee dhaabbataa miti yeroo garaagaraatti. Kanaaf kiiloo 7 harka irratti kiiloo 46 bakka lamatti qoodanii akkasitti akkaataan ittiin dhufuu dandeettan akkasanidha jechaadha. Kanaaf namoonni baay'ee ni beektanii namoota haaraa gara biyyaa yeroo jalqabaatti dhufaartanii fi namoonni baay'een immoo meeshaa kiiloo 50 60 70 qabatanii dhuftanii achitti ammoo kaffaltii hin barbaachine kaffaltiin qaraxaa yookaan immoo kaffaltii ittiin kaffaltiin dhuftanii yeroo baay'ee ol kaa'e yeroo kamuu taanaan gatii silaa meeshaa ittiin bituu dandeettanidha jechaadha. Kanaaf duruma ofii eeddanii meeshaa biyya keessattii fi achitti bituu hom tokko garaagarummaa qaba. Waa'een kana waggaa dheeraa deddeebiin itti jira. Elektirooniksii yoo fudhattanii uffata yoo fudhattan maal yoo fudhattanii gatiin biyyaatii fi gatiin achii garaagarummaa kan hin qabne yooma garaagarummaa qabaateeyyuu garaagarummaa xiqqoo kan qabudha. Kanaaf meeshaalee elektirooniksii namoonni TV fa'aa qabatanii yeroo dhufan argina koompitara waan akkasii elektirooniksii gurguddaa sanii. Kanaaf meeshaalee akkasii even kaffaltiin manxiyyaraaf itti baaftu kaffaltiin qaraxaaf itti baaftu iyyuu hafee gaafa buute namoonni baay'ee Finfinneetti erga buutanii gara kutaa biyya biraa deemtan as gara Shaashamanii namni dhufan jira gara Adaamaa gara Dirredawaa Naqamtee Jimmaa maal bakka garaagaraa Baalee bakka garaagaraa deemtan waan ta'e irra jireessa nama kenna Finfinnee keessa osoo hin taane Finfinnee irraa gara biraati waan ta'eef yeroo kana fe'iinsaaf taaksii irratti yoo feetan konkolaataa irratti yoo feetanii bakka bakkatti yeroo ittiin sochootan isin jalaa cabuu danda'a waa tokko isin jalaa ta'uu danda'a TV iskiriiniin isaa isin jalaa tabalaashuu danda'a waan ta'eef kaffaltii qaraxaaf kaffaltanii alatti iyyuu meeshaalee gurgurtaa akkasii isin jalaa cabuu waan tokko ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo tiraanispoortiin isaa Finfinneetti buutanii Finfinnee irraa gara biraa yeroo deemtanii kumshan ja'a torba hamma kuma 10 achi olillee namni kaffale kum 20 mallee namni kaffalee gara biyyaa galu jira waan ta'eef inni kun meeshaa baay'ee isin ibsuu danda'a sitti waan ta'eef meeshaalee gurguddaa akka isaanii san qabattanii dhufuu baattanii baay'ee gaariidha isin jechuu barbaada. Kanaaf lammaffaa immoo
meeshaa tarii kiiloo barbaachisu irra ol darbee fakkeenyaaf kiiloo 46 isin eeyyama jedhee jira tola kan ittiin dhuftanii kaffaltuuf malee kan dhuftanii achirraa ol kan darbe immoo itti kaffaltan. Kaffaltiin isaas elektirooniksii fi uffata yoo ta'e waan biraa yoo ta'e kaffaltiin isaa gargar waan ta'eef meeshaalee akka elektirooniksii kana bilbila laaptooppii waan akkasii qabattanii kaameraa waan akkasii qabattanii dhuftanii boorsaa dugdaatti yoo qabattan baay'ee gaariidha. Kiiloo 7 isin heeyyama jedhee jira boorsaa harkaa yookaan immoo kan dugdaatti kiiloo 7 isin heeyyama jedhee jira kiiloo 7 sun elektirooniksii yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Maaliif kaffaltii ittiin baaftan? Meeshaa irraa hafee kiiloo heeyyamamu irraa hafee kaffaltii itti kaffaltan nama uffata yoo ta'e kaffaltii baay'ee kan hin gaafan yeroo baay'ee kaargoo deddeebi'ee meeshaa fuudhee jira waan ta'eef odeeffannoo ofii kiyyaa qabudha inni kun. Kanaaf kaargoonis yeroo ergitanii meeshaalee akkas akkasii sanniin yoo erguu baattanii irra filatamaadha. Gatii ittiin bittu jala kan ga'u kaffalta waan ta'eef baay'ee filatamaa miti. Meeshaa baay'ee immoo biyya keessatti yoo bitattan gaariidha. Namoonni hojii online maal hojjetan waan akka kaameraa xixiqqoo garaagaraa jirti. Waan akkasii maayikii waan akkasii yoo ta'e biyya keessatti haala salphaatti argachuu dhabuu dandeettan. Waan kaan ammoo namni hojiidhaaf deemtanii waan akka meeshaa uffataa bilbila maal waan akkasii biyya keessatti ammoo akkanatti jira waan ta'eef gatiin isaas baay'ee garaagarummaa kan waan hin qabne waan akkasii irraa of qusattan gaariidha baasiin hin barbaachin isin saaxila isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa immoo kaargoodhaan namoonni meeshaa ergattanii meeshaalee akka elektirooniksii kana namni baay'een dhufuu yoo gara biyyaa dhufuu barbaade akka meeshaa baay'ee airpoortiidhaan dhufuun hin dandamne ni beeka. Meeshaa isaa achitti dhiisuu irra kaargoodhaan garii isaa kaargoodhaan ergatee kaan ammoo ofii isaatii qabatee dhufa. Namoonni akkaataa saniin dhufuu barbaadanii waan akka uffataa maal kana yoo ergitan gaariidha. Kaargoo keessas kaargoon haa ta'uu, DHL haa ta'uu, poostaan haa ta'uu, elektirooniksii yoo erguu baattan meeshaa ofii keessanii qabattanii dhuftan meeshaa firii ittiin dhufuu dandeessan san keessa waan akkasii waan qaraan isaa ol ka'u boorsaa firii ittiin dhufuu dandeettan kan kiiloo 46 san keessa yookaan ammoo kan kiiloo 7 san keessa yoo kaa'attan gaariidha. Isiniin jechuu barbaada. Waan achirraa immoo waan akka uffataa maal irra caala wanti baay'inaan gara biyyaa dhufu uffata waan ta'eef waan akka uffataa maal sanniin meeshaa mana keessaa waan akka sanniin yoo ergitan waa miti. Maashinoota kan akka bunaa, juusii maal kanas qabattanii yoo dhuftan baay'ee bareeda. Maaliif meeshaa achi keessa jiru sana hunda isaa baasanii fakkeenyaaf isin achitti keettanii biraallettanii baasanii maaltu akka keessa jiru hunda isaa adda baasanii kanaaf elektirooniksii yoo ta'e gatiin isaa isinitti ol baasan jechuudha. Lammaffaa immoo akka qaraan isaa ol isinitti hin kaane meeshaa kaargoodhaan ergatan akkamitti ergachuu dandeetta waan jiruuf fakkeenyaaf ji'a lama meeshaan kaargoodhaan ergitanii maatiin akka fuudhu kan namni biraa akkasii fuudhu yoo godhan ji'a tokko guyyaa 20 guyyaa 15 achi ol tura. Kanaaf akka sana gochuu irraa ofii keessan dhufuu barbaadan sa'aatii ofii dhufuutti barbaadanitti waqtii ofii dhufuutti barbaadanitti garaagarummaa ji'a tokko kan ji'a tokko walakkaa gootanii meeshaa ergitan sana maqaa keessanii fi maqaa nama biraa nama biyya jiru gootanii yoo ergitan gara biyyaa gaafa dhuftan ammoo ofii keessanii fudhachuu dandeettu. Ofii yoo fudhattan ammoo qaraan biyya keessatti seentee kaffaltu jira waan ta'eef baay'ee ol ka'aa miti. Garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Kanaaf namni biraa si fuudhurra ofii keetii seentee fudhattee kaffaltiinis ol ka'aa miti. Sistema akkasii saniin baasii hin barbaachifne kaffaltii hin barbaachifne ofirraa hambisuu dandeettan isin jechuu barbaada. Biyya keessa dhufee ati ji'a tokko booda kan dhuftoota meeshaan tarii guyyaa 15tti yoo dhufe guyyaa 15 yookaan torbee tokko isaan achi yoo ta'e homaa waan rakkoo qabu miti achi taa'uu fi kaffaltutu jira waan ta'eef garuu kaffaltiin sun baay'ee guddaa miti baay'ee ol ka'aa miti isin jechuu barbaada. Kanaaf akkaataa kanaan namoonni meeshaa qabatanii gara biyyaa dhufuu barbaadan meeshaalee akkasiisan tartiibaan ammasiin jedhe kana yoo dhufattaniin qaraxa hin barbaachifne yookaan ammoo baasii hin barbaachifne irraa hafuu dandeettanii meeshaalee keessanis hin jalaa baduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf meeshaa hin barbaachifne walitti guurtanii yookaan ammoo meeshaa baay'ee walitti guurtanii airpoortii gaafa seentanii kiiloo 46 kana ol gaafa ta'e yookaan kaffaltii isin kaffalchiisu yookaan meeshaa san achitti isinirraa hambisu waan ta'eef isaan ammoo meeshaa barbaadan hambisu. Gaafa kan meeshaa ati silaa jaalattu meeshaa silaati gatii qaaliin bitti sirraa hambisuu danda'u waan ta'eef tajaajilli namni isaan tajaajilan yoo itti baay'atee gabaan yoo baay'atee namni yeroo iddoo sanii keessummeessa yoo baay'ate haala gaariin si keessummeessuu dhabuu danda'a waan ta'eef meeshaa otoo sin filachiisin meeshaa ati silaa gatii qaaliin bitti sirraa hambisanii isa kaan ammoo si erguu danda'a waan ta'eef akka sanitti dhorka. Lammaffaa immoo bakka lamatti hin qoode bakka tokko yoo ta'e immoo kiiloo 32 qofa. Namni boorsaa tokkoon tarii namni bakkatti qoodurra boorsaa guddaa tokko bitee kiiloo 50-46 kana bakka tokko godhee deemuu danda'a jettanii yoo yaadan taate akka sanatti hin danda'amu kiiloo 30 bakka tokko yoo ta'u kiiloo 32 qofa. Kanaaf wanti nuti sisteemaatu sochoosa waan ta'eef hin danda'amu sin jechuu barbaada. Kana bakka lamatti qoodanii kiiloo 46 dhufachuu danda'anii kiiloo 7 dugda keessan yookaan marga keessanitti qabatanii dhufuu danda'anii kiiloo 53 jechuu soorii waan akka kanaati. Kana ta'uu isaa beektanii namoonni gara biyyaa dhufuu barbaadan yookaan namni gara biyyaa dhufuuf odeeffannoo kana beekuu barbaadan yookaan dhagahuu feetanii
Akka kan isiniin jechuu barbaada egaa odeeffannoo kanarratti waan gaafa isinitti yookaan immoo waan ifa isiniin taane kan biraa yoo jiraate karaa keessaatiin haa ta'u koomentii jalatti gaafachuu adda baafachuu ni dandeettani. Egaa odeeffannoo kanaaf kan fakkaatan kan biraas YouTube chaanalii kanarratti yeroo yerootti gad isinii dhiisa waan ta'eef akka isin bira ga'u yoo barbaadan subscribe godhadhaati itti aansuudhaan mallattoo bilbilaa sana tuqaati akkuma isin gadhiise isin bira ga'a isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoon kun isinitti toleera taanaan laayik godha. Waan hanqinni jiru kan ammoo waan ifa isiniin taane waan isinitti hin tolle yoo qabaattan yaada keessan koomentii jalatti na beeksisa isiniin jechuu barbaada. Waan hortonni galatoomaa galanni keessan dachaadha. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti baay'ee.